Galatoma, 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 Galatoma. Basaastota isaaniin dhugaa haguuganii ajandaa hin jirreen olola oofanii warri ofii salphoo sise'anii maqaa kee xureessuuf bu'anii ka'anii aceekoo kan baatu ganama kan galtu galgala dhuftaa keen eegaa balbalan ilaalaa garaan na rifataa onneen na dhahataa mirri sodaa natti nam'ee qaamni na hollataa bilbilli keen ka'uu rukutamee keen dhagahee yeroo na labahu. Lafatu naammaree amanuun dadhabee ol seenee gadi bahus sagalee keen dhabee ati diriirteetta haceekoo fuulli kee gammachuun guutame riiba keessa jirta jedheensi kaasuuf muddame kaaseensi hammadhee morma keetti hammarame awwaachuu dadhabdee iyyeesi waamullee nagattee deemta jedhee ammallee namanne maal jettee haceekoo jechi kee ni dhumaa wabuu milkuu giiftuu ummata keetiif dhaamsi kee maaluma waan nu dhaammeen deeme warri ajjeesistanii fi warri ajjeestan nutti hima waan gootanii fi waan gosistan isinumatu harkaa qaba. Haceekoo boo'ee sin deebisu iyyuu sin hambisu nutu si ta'e situ nuun miidhaa midhaan nyaannee miidhamnee muuxannee dhugaa kee baasurraa ukkaamamnee hafne dhugaan dhugaa sobaan dhuguun dhiigaan dhiquun hacee ajjeesanii boqonnaa argachuun akka hin taane beekaa ribanii jiraachuun warri hacee ajjeestanii fi ajjeesistan dhugaa hacee qeerroo fi qarree lola dhiiga hacee qeerroo fi qarree lolaastan umurii keessan guutuu isin haa eeyyisiisu wal isin haa nyaachisu. Haceekoo qulqulluu taliilaa hin booroftuwaati qulqulluu amanamaa hin moofoftuwaati muu warra si nyaateef warra gantuuf yartuu taa'anii ka'anis gaaddidduu isaanii rifatu hin bade naan jedhu kan badan isaanii hin hafe naan jedhu kan hafetu isaanii isaanoo hin jiran dhiiga kee dhuganii si dhoksina jedhanii ofii dhokatanii mul'ata dhugoome ifarraan kaasanii. Naafifi haceekoo wabuu milkuu giiftuu keessattan si argaa ummata kees dabalateetoo anis nan jiraadha abdii si godheetoo asumeef as dhihoon haftu boqonnaa dhabdeetoo naakoottuu haceekoo si keessattan of argaa abdii hoo. Haadha manaa hacee nutti agarsiisa jechaa turtan ilaala namoonni haadha manaa hacee nutti agarsiisa jettan qofaa yeroo isin nuti isinitti agarsiisa. As dhuftee kaatee deebitee yeroo isin as geessu isinitti agarsiisa ishii haadha manaa hacee keenya jechuudha isinitti agarsiisa qophaa qonnoo achi jirti qonnoo achi jirti yeroo isin as dhuftu isinitti agarsiisa qophaa eegaa yeroo isin dhuftu isinitti agarsiisa. Akkuma argitan jechuudha haadha manaa hacee keenyaati isinitti agarsiiseera sirriitti mul'atu yaa laayitiin ga'aan hin jiru kanaafidha ibsaan ga'aan hin jiru kun lola gama sana jechuudha argitaniitu hidhinaman yeroo ta'anutti immoo eenyuun isinii qopheesse eenyuun isinitti agarsiisu eenyuun viidiyoo isinii waraaba komantii irratti naakaa viidiyoo kana sheer duwit koppiliin taasisa. Duraan dursee nagaa isin gaafachaa itti fufa kunuu walaloo hacee kan wareegama waggaa afuraffaa hacee koo garraamee xiiqoftuu dhiiraa akkamimee maaloo jireenyi akiraa ati erga deemtee nurraa fagaatte dhugaan kees dhokatee sabni kees gidiree waggaa afur guutuu haqni kees dhokatee imimmaan roobsaa jiru sabni yoon boqatee weelluu kee dhaggeeffatu jirraaf maal jirraa oromoon har'arree dhiiga bu'aa jira ijoolleen kee kichuun
ol guddatan. Ijoolleen kee kichuun ol deemtuun kan kee wabii fi milkiin bareedduu giiftiin kee siif guddachaa jiru qaata of baranii haceen meerre jechaa gaafatu jedhanii. Hiriyaan ijoollummaa haati kichuu keetii gaddishii cabsullee xiiqii keessa jirti. Maqaan ishee qaalii akka baddeen hafne tattaafachaa jirti. Tasa galtee hin rafne dubartii taatullee jabduu akka keetii gaddi ishee cabsee jira. Kunoo hanga har'aatti gurraacha uffatti. Gaddi cabsee jira. Kunoo hanga har'aatti gurraacha uffatti. Wareegame sanyii gootaa biyya abbaasaaf jedheeti malee Oromiyaaf jecha baay'ee Booree baannee yoomuu teenyuu hiddu jabeessi zinnaara garaa si dadhabsiisi ni deemsisa. Bookise qeerroo kan du'e awwaalii kan miidhame wal'aannadhu. Bookise qeerroo kan mafideessite tumtee jabaatu jajjaboo. Giiftiin kee dhugaa kee barbaachaaf haguuggamte waggaa 4 guutuu gurraachaan. Madaa hin fayyine dhukkuba garaa keessaa kan namuu isheef hin beekne dhugaa kee barbaachaaf haguuggamte waggaa 4 guutuu gurraachaan.